Milkaa'ina argame itti fufsiisuuf hawaasa waliin kutannoon ni hojjanna jedhan hooggantoonni magaalaa Adaamaa tokko beekamtii fi badhaasa magaalichi akka Oromiyaatti argate ilaalchisuun Adaamaa Broadcasting Service hooggansa adda addaa dubbiseera. Magaalaan Adaamaa madaallii raawwii hojii bara 2017 akka Oromiyaatti gaggeeffameen tokkoffaa bahuun warqee badhaafamuun ishee ni yaadatama. Hooggantoonni kunneen akka jedhanitti gama wabii nyaataa mirkaneessuutiin piroojeektoota misoomaatiin magaalaa ammayyoomsuutiin hojii hojjetameen jijjiiramni qabatamaa magaalittiitti argameera. Bara 2017 keessatti galmoota akka magaalaatti qabaman afran milkeessuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa tureera. Keessattuu wabii nyaataa magaalli dinagdee kan nyaattu qofa osoo hin taane dinagdee maddisiisuu qabdi. Isa kanaaf hojiin guddaan wabii nyaataa mirkaneessuu irratti keessattuu dhimmoota inisheetiivii qonna wajjin wal qabatu irratti dinagdee magaalichaa jijjiiruu jiruuf jireenya hawaasichaa jijjiiruu irratti hojiin guddaan kan hojjetamaa tureedha. Akkasumas immoo ogummaa hidhachiisuu irrattis hojiin guddaan galmoota qabame keessaa kan hojjetamaa tureedha. Tajaajila irrattis keessattuu tajaajila gaaddisaa odaa wiirtuu tokkoffaa jedhamuun hojii guddaan hojjetamuu danda'eera. Hojiin keenya galmoota keenya akka naannootti qabanne galmoota afran magaalichaa milkeessuudhaaf bara kana keessatti hojiin hojjetame hojii boonsaadha. Iccitii kuduunfaa bara kanaa jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf riisoorsiiwwan jiru karaa guutuu ta'e fayyadamuun akka milkaa'inaatti ilaaluu dandeenyadha. Riisoorsiiwwan odoo gara narca'iin nama dhuunfaa bira osoo hin dhaqin waan hawaasni kabaleessan deebi'ee hawaasni akkaataa piroojeektii bishaan ta'uu danda'a, daandii ta'uu danda'a akka dadhabatu gochuun karoorri magaalichaa akka milkanaa'u kan taasise keessaa isa tokko. Karooraan hoogganamuu kutannoon hojii hooggansaa fi hawaasa bira jiru akkasumas qindoominni gama hundaa milkaa'ina argameef bu'uura ta'uu ibsaniiru. Tokkoffaa irratti karoora fi karooraan hoogganamuun inni lammaffaan qindoominaa jechuudha. Qindoominni hooggansa keenya keessatti sadarkaadhaan jiru kun waliigalatti milkaa'inoota hojii bara kanaati jennee kan laalle ta'uu isaati. Iccitiin milkaa'ina isaa karoora keenya jechuudha. Karoorri keenya bara 2017 karoorfanne karoora uummataa ta'uu irraa kan ka'e magaalichi milkaa'uu danda'a jechuudha. Karoora qabame keessatti hawaasa karaa guutuu ta'een sadarkaa olirraa kaasee haga gajjallaatti hirmaachisuun hawaasni as keessatti gaheen taphate gahee olaanaadha. Hawaasni gahee olaanaa as keessatti taphatuun milkaa'inaaf isa ijoodha. Hojii hojjetameen beekamtii fi badhaasa argachuun hamilee fi xiiqii hojii hooggansaa fi uummata biratti uumuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhan. Warreen kun caalmatti kan nu hojjisiisu akkasumas immoo xiiqummaa addaa kan nu keessatti horu hawaasa keenya kan sochoosu hawaasa keenya keessatti dambalii addaa kan uumu. Karoora 2018 keessatti gahee leencaa akka taphatu hawaasa hojjetaa hooggansa hamileetti uumeera jechuudha. Badhaafamuun galma miti kan jedhan hooggantoonni kunneen beekamtii argameen osoo hin boonin milkaa'ina dachaa galmeessuuf hawaasa waliin qindoominaan kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Badhaafamuun galma miti jechuudha. Kanaaf maalinni waan hojjenne kana waan raawwanne kana itti fufsiisuudha jechuudha inni guddaan galma keenya kan ta'uu danda'u. Jiraatan magaalaa keenya, hooggansi magaalaa keenya, ogeessi magaalaa keenya of eeggannoo gochuu barbaada jechuudha. Kanaaf maalinni tokko injifannoo amma argame kana tikfachuudha jalqaba. Kan arganne kana tikfannaa inni ittaanee jiru immoo injifannoo kana itti fufsiisuu qabda jechuudha bara baratti. Magaalli Adaamaa kanaan duras shaampiyooniidha. Bara 2018 keessatti immoo milkaa'inoota dachaa fiduu qabnaa kan jedhu kana xiiqummaa addaatiin kan qabannee itti deemaa jirrudha jechuudha. Magaalaa miidhagduu Afrikaarraa tokkoffaa akka taatu gochuu keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eef hawaasni beekumsaa waan qabuun magaalaa cinaa dhaabbachuu